Rifeensa keessan diimessuuf yookaan gurraachessuuf halluu yookaan qalamii rifeensaa dibattanii beektu? Halluu yookaan qalamii rifeensaa isa kamtu gaariidha fayyummaa rifeensa keenyaaf? Halluu yookaan qalamii rifeensaa otuu fayyadamuu baattan filatamaadha. Yoo fayyadamuun dirqama isinitti ta'e immoo tokkoffaa yeroo halluu rifeensaa dibannu rifeensi keenya waan goggoguuf akka salphaatti akka hin caccabneef dibatoota rifeensa keenyaa fi buqqee mataa keenyaa humna sirriitti jiisuu qaban fayyadamuudha. Lammaffaa immoo halluu yookaan qalamii rifeensaa isin fayyadamuu qabdan halluu yookaan qalamii rifeensaa of keessatti keeraatinii, pirootinii qaban kanneen akka beleesiimaa lukootoo fayyadamtan filatamaadha. Halluu yookaan qalamii rifeensaa of keessatti ammooniyaa qaban immoo hin fayyadamina. Sadaffaa immoo rifeensa keessan halluu yookaan qalamii dibamee jiru sana ji'a ja'aatti keessumaa dubartoonni handaara isaa yookaan dhuma isaa xiqqoo otoo irraa murtan filatamaadha. Akkasumas halluu yookaan qalamii rifeensaa dibattanii halluu yookaan qalamii sana jijjiirrachuu yoo barbaadan xiqqoo rifeensa keessaniif otoo boqonnaa kennitan filatamaadha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa nama baay'ee fayyaduu waan danda'uuf gaaffii fi yaada keessan koomentii irraan akka galatooma halkan gaarii isiniif haa ta'u.